Ayyee kam jirtu nagaa keessana. Akkuma beekamu xiqqoo irraa barannee turre nuti illee baratuma akka keessanii waan ta'eef xiqqoo yeroon nu bachiifte. Anumaaf dhiifama isiniin jechaa bakkatti barnoota keenya itti dhaabne irraa kan eegallu ta'a. 2.3.2 Factor Affecting Solubility of Substance. Faaktaroota wantoota jechuun solubility substance irratti bulbuloon substance irratti affective warroota gaggeessan waliin ilaallaa jechuudha. At the end of this section, student will be able to describe the factors that affect solubility of substance. Ibsuu danda'uu qabdan faaktaroota affect godhan solubility and investigate the effect of temperature on solubility of sodium sulfate. Akkasumas investigate godhuu qabdan temperature investigate effective temperature solubility of sodium sulfate irratti qabu. Conduct an experiment to determine solubility of table salt sugar. Akkasumas amaloota solubility saltii fi isa kanaa murteessan jechuudha. Okay. Solubility of substance in given solvent depend on solubility substance ida bulbuloonni substance ida volume solvent khanname keessatti maal irratti hirkata solubility isaara yoonii fi wantoonni kun effect irra gaggeessu baate maal ta'a seeraan solubility taachuu bulbulamaa jechuudha. Amma isaan kun warroota factory irra gaggeessuu danda'an jechuun dhiibbaa irra gaggeessuu danda'an. Interparticle forcing, surface area, temperature, pressure or for gas only pressure. Amma interparticle forcing akkamitti dhiibbaa irra gaggeessa? Solute jira, solvent jira jechuudha. Amma bondiin solute fi solute forcing isaan lamaan jidduu jiru yoonii fi addaboo yoonii fi strong ta'e solute fi solvent fi solutiin yeroo kana wal nyaachuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf solute yookaan solubility yookaan ammoo solution kennuu hin danda'an jechuudha. Yoonii fi solute fi solventiin yoonii fi qixa sirriin wal maal godhe wal nyaate qofa maal nu kennuu danda'a? Bondiin isaa kana bondiin solute solventiidhaaf wiikii ta'e san booda eeganiif wal nyaate booda solution yookaan solubility uumuu danda'a jechuudha. Akkasuma solute plus solventiin yoonii fi greater than solvent irra ta'e irra guddaa ta'e maal kana solubility kana malee forcing solute fi solventii isaan kana gidduu jirtu baay'ee murteessaadha jechuudha. Surface area illee akkasumatti amma fakkeenyaaf chookii haa fudhannu. Chookiin tun osoo hin daakamin maal keessa keenya wanta tokko bishaan haa qabu keessa keenya jechuudha. Osoo hin caccabsin. Isa tokkoon ammoo caccabsinee hurreessinee bishaan hin neenye. Kun amma sarfeesii qaba. Kun amma sarfeesii hin qabu. Inni kun sarfeesii hin qabu. Kamtutu daddafee karaa solushinitti wal nyaatuu danda'a. Isa kana jechuudha. Sarfeesiin isa kanarratti illee murteessaadha. Temperature illee akkasumatti yeroo ni fi temperature dabalee solubility ni dabalaa jechuudha. Pressure illee akkasumatti eenyurratti qofa dhiibbaa gaggeessaa gaazii qofarratti malee waliin ilaallaa jechuudha. Effect of temperature on solubility or solid. Dhiibbaa temperature solubility solid irra qabu waliin ilaallu. Generally solubility increase when the temperature increase. Walumaa galatti maal jennee temperature yoo dabale solubility ni dabala jechuudha. Solubility ni dabala yoo temperature dabale. For instance, the solubility of sodium sulfate rise more than tenfold when the temperature rise from 0 to 32.4 degrees Celsius. 0 degree Celsius irraa yeroon fi 32.4 degree Celsius itti ol dabaree solubilitiin meeqaan dabalaa solubilitiin isaadha 10 dabalaa jechuudha tenfold. Where it is reaches
a maximum of 49.7 gram of sodium sulfate per 100 gram of water. Sodium sulfate solubility isaadhaa meeqaan dabalaa yeroonii fi tempereecharii digirii seelshiisii duwwaarraa gara 32.4tti yeroo dabalee innillee 10 dabalaa jechuudha. Kana jechuun yeroo jalqabaatiif 4.97 giraama soodiyam salfeetiin ture yeroonii fi tempereecharii duwwaa kanarra jiru. Yeroo immoo 32 ol siqu 10 dabale. 10 baay'istaa 49.7 giraama soodiyam salfeetiin akka dabale jechuudha. Okay. Effect of temperature on gas, on solubility of gas. Dhiibbaa tempereecharii gaazii irratti qabu kan ilaallaa jirru. The solubility. Okay. Effect of temperature on solubility of gas. Dhiibbaa tempereecharii gaazii irratti qabu jechuudha. Solubility gaazii irra qabu. The solubility of gas in liquid decrease with increased temperature. Yeroon fi tempereecharii dabalee bulbulli solubility gaazii liquid keessa qabu maal ta'a? Decrease ta'a jechuudha. The molecule in gas state are far apart because attractive intermolecular interaction in the gas phase are essentially zero for most substance. Moleculoonni gaasiidha maali walirraa faffagaataadha jechuudha. Akkasitti walirraa faffagaataadha. Intermolecular interaction isaaniidha wal harkisni isaaniillee maali walirraa faffagaataa waan ta'eef yeroonii fi tempereecharii dabalu maal ta'a? Akkanii fi bo'oo taasisa malee akkanii fi liquidii wajjin wal qabatu hin taasisu jechuudha. Kanaaf solubilitiin isaadhaa ni qannasa yeroonii fi tempereecharii dabale bifa gaaziitiin baachuu waan ta'eef. When a gas dissolve yeroonii fi gaaziin bulbulamu. It does so because it molecule interaction with solvent. Yeroonii fi bulbulamu sababa moleculiin solventii wajjin walitti bulbulamu jechuudha. Gaaziin ammoo walitti bulbulamu maal ta'a? Ni ba'a malee hono. Heat is released. Heat ni ba'a. When this attractive force form. Yeroonii fi attractionii hon uumame formitee maal ta'a? Heatiin ni ba'a jechuudha. Amma asii gad liquididha. Gaaziin akkasii jira. Yeroonii fi tempereecharii dabalu maal ta'a? Intermoleculariin isaadhaa jalqabaa walirraa faffagaataa waan ta'eef yeroonii fi hiitiitti dabalu akka wal gadhiisu taasisaa jechuudha. Kanuma walirraa faffagaataa san booda bifa hurkaatiin yaa malee as keessatti maali walitti liquidii wajjin walitti maal ta'u solubilii ta'u jechuudha. Thus if external heat is added to system it is break attractive force between gas in the solvent molecule decrease solubility of gas. Yeroonii fi hiitii alaatti dabalee attraactioniin humni wal harkisa jidduu gaazii fi solventiidha maal ta'a? Break waan ta'uuf gaaziin solubilitiin isaa ni qannasaa jechuudha. Decrease ta'a. Effect of pressure on solubility of gas Henry's law. Dhiibbaa pireejarrii solubility gaasii irratti qabu. Reefu maal jennee pireejariis only gaaziidhaaf jennee jechuudha. Pressure has virtually no effect on solubility of solid or liquid in liquid solvent. Pireejarri dhiibbaa hin qabu maal irratti? Soliidii yookaan ammoo liquid solventii keessatti liquidii fi liquid solventii keessatti dhiibbaa hin qabu maaliif?
because they are incompressible. Solidii fi liquidii maali? Incompressibilii waan ta'eef dhiibbaa hin qabu jechuudha. Pireejarri isaan kanarratti. In contrast, the solubility of gas increase as the partial pressure of the gas above a solution is increased. Solubility gaasiidhaan ni dabala yeroo fi pireejarri dabale bakka haraa gabaabaa Henry Slowidhaa jechuudha. Kun seera Henryiti. Yeroo fi pireejarri dabalu concentration solubility gaasii ni dabala jechuudha. As you can see akka asirra ilaallutti amma inni kun equilibriumidha jechuudha. Pireejarri isa jalqabaa pireejarri irratti hin gaggeeffamne gaazilleen ispeesii isaa qabatee liquidilleen ispeesii isaa qabatee jira. Inni kun equilibriumidha. Yeroo fi humna gubbaarraa qadaadaa yookaan wullee itti goone eega cufnee boodarra pireejaraan gadhiifna. Erga gadhiifnee pireejarri ittiin gadhiifne kun molekiyuulonni gaasiidha akkanii fi concentration haala keessa galu godha jechuudha. Amma maal godhe pireejaraan keessa galchinee jirra. Maal ta'uu ni danda'a? Solubility uumuu ni danda'a jechuudha haala kanaan. San boodarra humna sadaffaa yeroo fi sirriitti itti gadhiifne maal godha? Sirrumatti wal nyaatee kabiraa oomishuu danda'a jechuudha. Henry's law relating pressure to solubility of gas in a liquid. Pireejaraa fi solubility gaasiidhaa waliif rileeshiniidha jechuudha. Akkuma argamu waliif rileeshiniidha jechuudha. Pireejaraa fi solubility gaasiidhaa. The quantitative relationship between pressure and the solubility of a gas is described quantitatively by Henry's law. Inni kun Henry's lawidhaan ibsamee jira jechuudha. Henry's lawidhaan ibsamee which is named for describe English chemist William Henry. Maqaan isaadha saayinsistii William Henry dha jechuudha. Keemistii jechuun beekaa keemistirii jechuudha. Amma kanaaf concentration yookaan solubility relationship maali waliif proportionidha jechuun pireejaraa wajjin. Yeroo fi proportionii kana wal qixa deebisnu concentration yookaan solubility wal qixa ni ta'a. Constant Henry's law times pressure ta'a jechuudha. Okay, yeroo kana siin concentration of solubility dissolved gas at equilibrium. Concentration dissolved equilibrium irratti. The P ammoo partial pressure humna irratti gaggeeffame sana. K ammoo Henry's law constant which must be determined experimentally for each combination of a gas solvent in the temperature. Isaan kan murtaa'uun isaan kanaan jechuun combination gaasii solvent in the temperature jechuudha. Also gas concentration may be expressed in any convenient unit. Gaasiin maaliin ibsama? Concentration gaasiidha unity dhaan ibsama jechuudha. We'll use normality fayyadamuudhaan. Molarity fayyadamuudhaan jechuudha. Akkuma asirratti argamutti the unit of Henry's law constant is molar atmosphere. The partial pressure of gas can be expressed as concentration by writing Henry's law. Pressure yeroo barbaannu isa kana qabannaan bakka basic formulaan isa sana jechuudha. C equals to constant partial pressure yookaan pressure. Yeroo fi pressure barbaadisiin jee over K yookaan Henry's law. Cancel yeroo goonu P equals to C over K dha jechuudha. Akkatti argachuu dandeessa. Since partial pressure in the concentration direction proportion akkuma jalqabannetti concentration fi pressure direct proportion dha jechuudha. Direction proportion if the partial pressure of a gas change will temperature remain constant. Yeroo fi pressure jijjiirame gaasiin yeroo partial pressure jijjiiramu gaasiidha. Temperature maali constant in jijjiiramu. The new concentration of gas within the liquid
can be easily calculated by using isa kana fayyadamuudhaaf. Inni kun questioniin kun akkuma asirra ilaallee jirrutti jalqaba equilibrium initialiin inni kun initialidha jechuudha. Gaazilleen space isaa keessa liquidilleen space isaa keessa yeroo kana jechuun initial concentration of initial pressure dha jechuudha. Partial pressure osoo fi humni pressure irratti hin gaggeeffamin jechuudha. Erga fi pressure irra gaggeeffame yoo maal ta'e walitti solute uumuu danda'a. Increase ta'a jechuudha pressure irratti. Kana jechuun wal qixanii ta'a concentration to over pressure to kun akkasii dhufuu danda'a jechuudha. Eeganii fi pressure irratti gaggeeffame booda. Where concentration one in the pressure one are concentration in the pressure respectively gas within initial combination isa jalqabaati. Kan fi equilibrium dha dhiibbaan sorti hin gaggeeffamin. Concentration to the pressure to concentration in the pressure relatively gas is final dha final condition dha. Eeganii fi pressure irratti gaggeeffame jechuudha. Note gases that formed strong intermolecular forces such as hydrogen bonding or reactive chemical within water such as hydrochloric and the other hydrogen halide, hydrogen sulfide and ammonia do not obey Henry's law. Gasin strong intermolecular force qabaachuu hakkamii akka hydrogeniin ya hydrogeniin wal nyaatu eenyu wajjin chemically within water yeroonii fi hydrogenii water wajjin wal nyaatu strong intermolecular force amma water fi hydrochloric yeroo wal nyaatu azar hakkamii fi hydrogen halide hydrogen sulfide isaan kun yeroonii fi wal nyaatu baay'ee takka waa wal nyaataniif seera Henry's law kanaaf hin abboomamin jechuudha. All of gas are much more soluble than predicted by Henry's law. Isaan kun baay'ee waan wal nyaataniif wal nyaatinsa gaggeessuu danda'aniif Henry's law dhaaf obbo hin taane jechuudha seera isaatiif. The partial pressure of carbon dioxide gas inside a bottle of cola is 4 atmosphere at 25 degrees Celsius. Partial pressure in carbon dioxide bottle keessa jiru meeqa? 4 atmosphere. Kana jechuun pressure waan dha jechuudha. Kan fi keessa jiru 4 atmosphere. 25 degree Celsius irratti what is solubility of carbon dioxide? Solubility of carbon dioxide. Inni kun barbaadamaadha. Henry's law constant for carbon dioxide water K equals to 3.3 times 10 the power of -2 mole per liter atmosphere. Amma maal barbaadinu jee concentration dha jechuudha. Kan ammoo solubility barbaadi. Kana jechuun solubility equals to constant time pressure partial pressure. Keen keenya meeqa 3 times 10 the power of -2 times pressure ammoo 4 yeroon fi waliin baay'ifnu 3 times 10 the power of -2 times 4 yeroon fi waliin baay'ifnu 12 goonee takka 12 13 san booda 13 tuqaanas dhufti times 10 the power of -2 yoo akkana dhiistees deebisaa sii ta'a. Yoo immoo moolitti deebisuudhaaf is equals to taani takka tuqaa tana duratti of ta'a 2 san booda duwwaa tuqaa takka 3 2 ta'a. Amma tuqaa asirraa as finne takka 2 plus 2 jettaan
inni kun maal ta'a? 0 ta'a. San boodarra mool jettan jechuudha. Yoommoo duubatti oofne significant figure yoo ni duubatti oofne immoo maayinasa gootaa -4 ta'a. Kun amma pilaasidha yoo duratti deeme. Raawundi goone immoo duwwaa tuqaa takka ta'a jechuudha. Yeroonii fi raawundi ta'u. Mooliin. Ishii exaampliin lammaffaan ammoo the solubility of nitrogen gas at 25 degrees Celsius in the 1 atmosphere is 6.8 times 10 to the power of -4 mole per liter. What is the concentration of nitrogen dissolved in water under atmospheric condition? Amma solubility nitrogenii 25 degrees Celsius irratti qabuu fi pireejara takka jedhe. Pireejara waanidha amma kun. Meeqa? 1 atmosphere. San booda inni solubility kana wajjin jechuudha. Solubility waan concentration inni kun meeqa? 6.8 times 10 to the power of -4. Ishi. The concentration of nitrogen dissolved in water under atmospheric condition. Eeganii fi bulbulamee boodoo solubility isaa meeqa yookaan concentration meeqa? Inni kun concentration lammaffaa nu gaafate jechuudha. San booda the partial pressure nitrogen gas atmosphere. Eeganii fi bulbulamee inni kunis pressure lammaffaadha. Pressure lammaffaan duwwaa tuqaa 78. Unity isaaniidha. Isin akka irraan irraafannee atmosphere mole per liter isin akka irraan irraafannee jecha. San booda eeganii fi kan nama kana baafannee kan nama kana barreeffadhaadha. Amma karaa calculation deebisna. Equilibrium irratti osoo ni fi pressure irratti hin gaggeeffamin concentration 1 over pressure 1 equals to eeganii fi pressure irra gaggeeffamee concentration 2 over pressure 2. San booda nuti maal barbaannaa? Isa kana barbaannaa cross baay'ifnaa. Concentration 2 pressure 1 equals to concentration 1 times pressure 2. San booda isanii fi kana barbaannaa waan ta'eef over pressure 1 over pressure 1. Pressure 1 in dama concentration 2 equals to concentration 1 times pressure 2 over pressure 1. San booda amma eeganii fi formulaa kana baay'ee arganne maal goona? Concentration 1 meeqa inni? 6.8 times 10 to the power of -4. 6.8 times 10 to the power of -4 mole per liter isan irraan fitnaadha times pressure 2 0.78 over 1 atmosphere pressure 1 concentration 2 equals to. San booda eeganii fi isa kana waliin baay'ifne meeqa arganna? 5.3 times 10 to the power of -4 arganna jechuudha. Exercise 2.5. Isa kana yaalaadha. Inni kun theory kan waan ta'eef isa kana yaalaadha. Calculation kana highlight irraa isiniif hojjenna rakkoon qabu. Tun the concentration of carbon dioxide in solution is 0.032 molar at 3 atmosphere. What is concentration of carbon dioxide at 5 atmosphere of pressure? Maal concentration carbon dioxide solution keessatti meeqa? 0.32 molaridha jechuudha. Concentration 1 is equals to 0.032 molar. Pressure 1 innis akkasuma walqixxee taas 3 atmosphere. Concentration 2 nu gaafate jechuudha.
concentration 2 meeqa pressure 2 immoo pressure 2 walqixa ni ta'a 5 atmosphere. Concentration of carbon dioxide in solution ka solution keessa jiru jechuun osoo equilibrium irratti jechuun C1 pressure isa akkasumatti P1 maaliif isaan lachuu pressure of danda'ee equilibrium irratti jechuun osoo hin eegalin concentration of carbon dioxide eeganiif pressure irratti gaggeeffame jechuun C2 P2 yeroo kana C1 over P1 equals to C2 over P2 cross yeroo baay'ifnu C2 P1 is equals to C1 P2 over concentration to barbaannu waan ta'eef over P1 san booda maal ta'a concentration to is equals to P2 C1 over P1 equals to P2 meeqa 5 atmosphere times concentration 1 0.032 molar over P1 in 3 atmosphere in dama inni kun gubbaa yeroo waliin baay'ifnu meeqa ta'a duwwaa tuqaa 16 mol ta'a over 3 equals to 0.053 mol ta'a jechuudha. Which of the following gas has greatest Henry's law constant in water at 25 degrees Celsius? Gaasota armaan gadii kan keessaa ka greatest Henry's law qabu kamii jechuudha. Kana jechuun C equals to Henry's law pressure. Yeroon fi concentration isaa dabalu Henry's law ni dabala jechuudha. Kana jechuun warranii fi as ilaalle kana jechuudha. Gaasiin strongly intermolecular force warra qaban hydrogenii yookaan ammoo chemical water wajjin wal nyaatan akka hydrochloric acid, hydrogen sulfide, hydrogen halide, ammonia isaan kun baay'ee solubilidha jechuudha. High Henry's law qaban jechuudha. High Henry's law qaban yeroo kana isaan kana keessaa eenyu jira ammonia ni jira eenyu ammoniyaadha jechuudha. Kanaaf ammoniyaan high qabaachuu maal greatest Henry's law qabaachuu keessaa hayyee viidiyoo itti aanutti hanga walitti deebinutti jabaadhaan isiniin jaa chaanaallee keenya if duuba deebi'ee waan jiruuf subscribe YouTube irratti daawwachuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Hiriyoota keessaniif like share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Kanarraa waan hafee komantii fi yaada keessan barbaannaa komantii jala nuu kaayaa. Komantii keessan hunda dubbisaa deemuu waan jirruuf komantiin birraa qabdaniis akka hin fudhannu qophaa'uudha. Kanaaf galatoomaan isiniin jaa chaanaala keenya akkuma beekamu share subscribe like walii godhaadhaa share walii godhaan isiniin jaa. Goodbye.